بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كبجمتوتا فجالتمتوتا هردفتوتا بيجي كينيا بيجي غند توحيدا akkasuma cufaa obboleettiiwwan islaamaa bakka jirtan hundatti nageenyi koo qilleensarraan isin haa dhaqqabu. insha Allahu ta'ala akkuma beekamu halkan amma keessa jirru sa'aan amma keessa jirru halkan jum'aa akkuma beekamu halkanii fi guyyaan jum'aa immoo ka rabbiin kabajee nabicha irra salawaata buusuu heddummeessuu sallallahu alaihi wasallam akkasuma sunana gartee halkanii fi guyyaa jum'aa ka beekaman raawwachuu. maaliifuu jennaan guyyaan kuniif halkan kunii fi guyyaan kuni kabajaa guddaa muslimtoota biratti waan qabaniif jecha. kana irraa hangana eega waliin jenne gama mata duree deemuufitti isiniin deema. innis akkuma barreeffamaan isin ibsuu yaale kitaabota diinii afaan oromootiin qophaa'an الكتب الدينية باللغة العربية jedhee isinii barreesse. kitaabota diinii yookiin immoo kitaabota amantii islaamaa irraa dubbatan ka afaan keenya afaan oromootitti hiikaman akkasuma afaan amaaraatittis ka hiikaman qabadhee isinii dhiyaadhee jira. wanti bakka tokkotti baalaa bakka tokkotti gaalaa jedha mammaaksi oromoo. kana jechuun maal inni wanti bakka tokkotti salphaatti argamu bakka biraatitti immoo akka gaaritti argamuu dhabuun hin mala. kana hunda dandahee waliin gaha yookiin immoo namoota hundaan gaha jechuu osoo hin ta'in hanga dandahameen namoonni argachuu qaban akka argatan gahee mataa kiyyaa taphachuudhaaf waan qabuuf yeroo tokko tokko irra deddeebi'ee kitaabota kana isin beeksisuudhaaf dirqama. kitaabonni amma ani qabadhee dhiyaadhe tokkoffaan inni jalqabaa kitaaba tafsiiraati. hiika qur'aana kabajamaa afaan oromootiin kitaaba akkaan barbaachisaa fi kitaaba namoonni afaan oromoo dubbisan osoo ta'e hundi isaanii ka argachuu malu bifa gabaabaa fi bifa salphaa dubbisa isaallee addaan baafamee ka barreeffame namoonni isinii erge yookiin immoo namoonni isin bira gahee kitaaba kana argattan abdii guddaa qaba akka irraa fayyadamtan. baarakallahu fiikum. akkuma beekamu jalqaba qur'aanni ka bu'e afaan arabaatiin bu'e. afaan biraatiin qur'aanni hin buunellee hin jirullee ture jecha. kitaabni kun immoo amma yeroo nu amma keessa jirru kanatti alhamdulillahi rabbil aalamiin afaan addunyaa hedduutti hiikamee akka risaalaan isa keessa jirtu yookiin immoo qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru akka ergaan ummata addunyaa guutuu gahu haalli mijaawee jira. haala mijaawee san keessaa nulleen namoota fayyadamoo tahan irraa tokko. nuti warri afaan oromootiin dubbifnu nuti ummanni oromoo bal'aan kitaaba kana beekuudhaaf dubbisuudhaaf hiikkaa isaa barachuudhaaf carraa argannee jirra. alhamdulillahi rabbil aalamiin. kuni kitaaba yeroo dhihoo xabba'amee yaqiinitti maktabaa yaqiin jedhamtutti riyaadiin jechaadha ka yeroo dhihoo maxxanfameetiniin gabayaarra oolee namoonni argattanii dubbisaa jirtan hanii'an lakum akka irraa fayyadamtan abdii guddaa qaba. namoonni isin bira hin gahin illee akka isin bira gahummoo isinillee gahee mataa keessanii taphachuu danda'uu qabdanii gamtaadhaan taatanii keessattuu namoonni mamlakaa keessa jirtan المملكة العربية السعودية رياضين تهنا جدان مكان magaalaalee adda addaa keessa ka jirtan karaa ittiin argattan yoo mijeessitan dhugumatti salphatti isin bira gahuu hin danda'a. kitaaba kana wanni isin beeksisuuf ani isin biraan gahuu danda'a mataa mataan jechuuf osoo hin ta'in barbaachisummaan kitaaba kanaa guddaa waan ta'eef
dhugumatti namni afaan ufiititti waan hiikameetiin argate tokko afaan ufiitiin dubbisee irraa fayyadamuu danda'u jechaan dhugumatti carraa bal'aa carraa guddaa rabbiin nuu kenne ulamaa keenya warra ifaajanii kitaaba kana afaan keenyatti nuu hiikan immoo rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu isaanilleef du'aa guddaa goona akkasuma namoonni raabsanilleen ajrii keessatti qooda fudhatan jecha kitaabni kuni hiikamuuf beekumsa barbaada mallaqa barbaada ogummaa barbaada kana hunda bira dabree dubbistootaaf gahee jira kitaabni kun immoo akkuma kitaaba kamuu osoo hin tahin hangafa gartee kalaamaati caalaan kalaamaa caalaan jecha rabbiiti kitaabni kun immoo jecha rabbii of keessatti qabata kanaaf isa barbaaddanii argachuu irratti ofitti hin donjoominaan dhaamsa kiyya kitaaba juuza 30 qabatu afaan oromootitti ka hiikame jechaadha kitaaba kanarraa hangana yoo dubbadhee ka itti aanu immoo ka juuza 3 akkasuma kitaaba doktorri keenya doktor Abdushakuur Muhammad Amaan Al-Aruusiin qopheessan kitaabni kun turee jira akkasuma namoonni isin bira gahelleen hin jirtanii haa ta'u jiraachuu isaa isin beeksisuu fi inni reefi juuza 30 yoo ta'u kun immoo yaa juuza 3 qofa afaan oromootitti ka hiikame jechaadha akkasuma kitaabni ashra al-akhiir ammallee tarjumaa gartee kitaabni kun immoo amaariffaan namoonni amaariffa dubbiftan namoonni afaan oromoo akka gaariitti dubbisuu hin dandeenye amaariffaalleen kitaabni ka qophaa'ee hin jira ka juuza 3 jechaadha ka juuza 3 hiikaa quraana kabajama afaan amaaraatiin innilleen hin argamaa bakka itti argamu maktaba adda addaa naannoo keessanitti kaluu jirutti akkasuma hiriyootaan karaa kamiinuu kitaabota kana barbaaddanii argachuu danda'uu qabdu jecha karaa kamiinuu kitaabota kana barbaaddanii akkuma waa'ee biraa yoo ta'e fakkeenyaaf yoo dhimma biraa ta'e dhimma dalagaas haa ta'u dhimmoota adda addaa yoo ta'e barbaadee namni akka itti bahu kitaabota kana akkasi barbaaddanii itti bahuu danda'uu qabdanii kitaabni biraa ka afaan oromootiin hiikamee harka dubbistootaa galee Umdatul Ahkaam kitaaba Umdatul Ahkaam ka obboleewwan keenya qopheessitoonni Abu Muhammad Abdulghanii Al-Maqdasii fi akkasuma kan hiike immoo Gaalii Abbaaboor Abbaa Gummaa namni kitaaba kana gulaale immoo Daa'iyaa Abdulmannaan Manzaa hiriyaa keenya Abdulmannaan Manzaa bakki itti maxxanfame waajjira da'waa fi qajeelcha Ma'azarii fi Ummul Hamaa kitaaba kana argachuuf karaa danda'ame hundaan itti yaaduu qabdanii Umdatul Ahkaam min kalaami khayril anaam Umdatul Ahkaam min kalaami khayril anaam billughati al-oromiyya afaan oromootiin hiikame dhugumatti qabiyyeen isaa qabatanillee deemuuf kitaaba salphaa tahee bakka fedhan konkolaataa keessatti qabachuuf telefoonatu jidduu seenee dhiifama guddaa isin gaafachaa Umdatul Ahkaam irratti dhaabnee kitaabni Umdatul Ahkaam afaan oromootiin bifa akkaan mijaawaa ta'een qophaa'eetiin jira kitaaba kana argachuudhaaf gahee yookiin shoora mataa keessanii taphachuu danda'uu qabdanii keessattuu namoonni Saawudiyaa keessa jirtan kitaabni kun ka maxxanfame Riyaaditti waan ta'eef akka salphaatti argattan jedhee abdii guddaa qaba namoonni Riyaadii fira qabdan akkasuma Makka al-Mukarrama akkasuma magaalaalee Saawudiyaa adda addaa keessatti bal'inaan akka argattan abdii guddaa qaba anillee nama kitaaba kana qoodu irraa tokko insha Allah ta'ala namoonni naannawa kiyyatti jirtan immoo gama kiyyalleen argachuu hin dandeettanii rabbi isin haa laaffisu kitaabonni kunniin akkaan barbaachisoodha dhugumatti akkaan barbaachisoodha kunniin immoo kitaaba tolaan hiraman akkasuma የሰላት መማሪያ እና አርካኑል ኢስላም እና አርካኑል ኢማን አፋን አማራቲኒ አመሌ እስልምናና ክርስትና ንጽጽር ከጀዱ ኢስላሙማ ፊ ክርስቲያኑማ ወልቢረ ቀበኒ ቢፈሰኒን ኪታብኒ አከሲሌ እንጅራ ነሞኒ ሃራው ኢስላሙማት ሲነኒስ
kitaaba hin argatan jechaadha. Kitaabni biraa qeesichaa fi sheekicha kitaaba boleessi kenna Qamar Huseen Daa'iyaa Qamar Huseen biyyarraa nuuf gumaache. Kitaabni kun afaan Oromootiin kitaaba walfalmii jidduu qeesichaa fi sheekichaatitti gaggeeffame bifa gaafiif deebitiitiin barumsa guddaa qaba. Namoonni dubbiftan argitanii kitaaba kanallee argachuudhaaf carraaqaa argadhaa dubbisaa isiniin jedha obboleewwan tiyyaa. Amma gosootuma isaa isinii dubbisaa akkaataa itti argachuu dandeessan immoo gama boodaa inshaallah isinii kaaya. Akkasuma kitaabni itti aanu aqiidaa sirraawaa. Aqiidaa jechaan aqiidaa sirrooytuudha. Aqiidaan marri sirraawaa miti. Akkasuma aqiidaa sirraawaa qabachuuf immoo faallaa aqiidaa sirraawaa illee beekuu qabna. Aqiidaa sirraawaa fi faallaa isaa jedha. Aqiidaa sirraawaa fi faallaa isaa. Aqiidaa sirraawaa beeknee faallaa isaallee beeknee irraa of eeguuf dubbisuu danda'uu qabna jechaadha. Aqiidaa sirraawaa beekuuf faallaa isaallee beekuuf namoonni afaan Arabaa hin dubbifne kitaabota afaan Oromootitti hiikaman kana argachuu qabanii. Rabbiin hunda keennaafuu haa laaffisuu, isinillee Rabbi laaffisee salphatti ka argattan isin haa taasisu. Inni biraa immoo utubaan islaamummaa tanaa salaata obboleewwan kiyya. Utubaan islaamummaa tanaa salaataa, barnoota salaataa akka gaariitti beekuu danda'uu qabna. Kun immoo barnoota salaataa fi arkaana islaamaa akkasumas arkaana iimaanaa jedha. Barnoota salaataa, arkaana islaamaatii fi arkaana iimaanaa jedha. Keessi isaa ka maal isinitti himaree akkaataan inni itti qophaa'e akkaataa barumsa irraa argachuu irraa qayyabachuun mijaahutti dubbiftootaaf haala gaariin seerlugaa afaan Oromoollee akka gaariitti eegee ka qophaa'edha. Yoo argattan guddaa irraa fayyadamtan abdii jedhu qaba. Inni biraa hundeelee sadanii fi ragaa isii. Hundeelee sadanii fi ragaa isii. Kitaabota tanaa kitaabota hundeelee sadanii fi ragaa isii akkasuma barnoota salaataa akkasuma tafsiira yookiin hiika quraana kabajamaa peejii teenya peejii ganda tawhiidaa kana gara jalqabaa irratti wajjiniin laallee turre kitaaba tanafaa wajjiniin laallee xumurree turre wajjiniin laallee yoo jedhu namoota kitaaba kana carraa hin argatiniif namoota kitaabni kun bira hin gahiniif asumarraa dubbisaa fi qabiyyee kitaaba kana keessa jiru hanga tokko isinii qooduu ture yoo yaadattan taatan. Kanaaf kitaaba kana immoo caalaatti osoo argattanii irraa fayyadamtanii caalaatti silaa akki itti fayyadamuu dandeessan hundeeleen sadan kunilleen barumsa akkaan barbaachisaadha. Al-usul ath-thalatha wa adillatuha. Ka islaamummaa keessatti ilmi islaamaa tokko dhiirri fi dubartiilleen beekuun dirqama irratti tahu qabiyyee kitaaba kanaati jecha as keessa jira. Kanaaf obboleewwan tiyya kitaabonni ammaaf na bira jiran kanuma dhufaatii baatii kabajamaa baatii ramadaanaatiin wal qabatee daran islaamummaa keenya cimsachuuf daran rabbii keenya beekumsaan alaa basiira gabbaruuf akkasuma daran salaatas tahee soomana hajjiis tahee umraa dalagaalee dirqamoota islaamummaan nurra kaahee dirqama rabbiin keenya nurra kaahee caalmaatti karaa beekumsa irratti raawwachuudhaaf dubbisuu qabna. Muhaadaraa adda addaa ka afaan Oromootiin waraabamanis dhaggeeffachuu akkasuma kitaabota akkanaa kana fi kan kana fakkaatan barbaannee yoo arganne dubbisuu garuma kamiinuu dandeettii muuxannoo islaamummaa keessatti barumsa dabalachuudhaaf dandeettii qabnu hunda fayyadamnee yookiin humna qabnu hunda carraa qabnu hunda fayyadamnee cimsachuu danda'uu qabna. Bararraa baratti ramadaanuma lakkaa'uu yookiin baatimma ramadaanaa nutti jijjiiramuu osoo hin tahin nutis jijjiiramuu danda'uu qabna. Of jijjiiruu qabna. Akkuma barumsa idilee yoo barannee eebbifamnilleen yoo fakkeenyaaf digrii jalqabaa fudhate namni tokko digrii lammataa maastereetii akkas jedhee sadarkaa itti aanutti dabruudhaaf fageenyaan barataa dalagaa barataa maallaqaan kafalee baasee barataa kun hundi maaliif jijjiirama argamsiisuuf guddina argamsiisuuf akkasuma islaamummaalleen jijjiirama argamsiifnee rabbii keenya yoo ka duraan wallaalaan gabbarru taate akka wallaala sanirraa beekumsaan isa gabbarru rabbii keenya yoo ka duraan tawhiida
وشركي اتمركاتين كجبر رتات كشركي سنيرة كل لسنة توحيد كل الرب جبر صلاتك يست يوكهر إنك أبان نتات صلاتك نجوتو تاتي نو قلمي فهمت يو عبادة مهندا كيست دبينك أبنا يوتاني جمينا أرجم سيف ربين كنا من دا جوتو نو أرجم سيس نتلين جوتو جونة دلا عبادات إن أرجم سيسو دنده كمنا كناف علمي دبلتشو كمنا علمي دبلتشو داف كتابوتا عالموني غرغدون بيكتون إسلاما هيوني نوف قماچن كنا برباني دبسو دندهون كرا علمي اتين دبلن إراتوك أكسما نموت علمي ربي كنيف غافتشو دان نموت علمي ربي كنيف وجتيني الرابرم سارغتشو دان كرا هدون علمي دبلتشو هندن دين نجتشو أكما ربي القرآن كيستي جدو وقل ربي زدني علما يا رب علمي نادبلي جدي جدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيقوم علمي اتكنيه حكمة كنيفي قرآنك وميسات اتقوتي حديث حكمة وامك كنيف أتشبود مال جدان وقل ربي زدني علما يا رب علمي نادبلي جدي كدو يا محمد سبحان الله ولا لا نك كياف كيتي كوني غنا ما قال علمي اسلام ما دبلت شوف تتافتشو دندهو قبنا كان الرمال هو بن آيات نرى أكما ربين وقل ربي زدني علما نبي توفيتي قال علم نماتي أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام صلوات الرتبوسو هدومي سامو اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد نبي كانوا ربين يا ربي علمنا دبل جدي كد ربي كي جدان دعاء كيس أكسم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آية براكيست وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمي إرّا وأنت كشو وهي ملئ سنين كنني إن كنا من وأنت كشو وهي ملئ علمي الراجل كان أبو بلي وانتيا أنا في إسن الله ور علمي دبلته بكم سئرت ربي وفي قبر ربنا هاتاسس والله لإرت نمني وادبت دغنغوره الدمات والله لإرت نمني عبادات دغنغوره الدمات دلغان حجي بكم ستي هاجمت دلغان عمره بكم ستي هاجمت دلغان صلاة ما ركع لما ولكاني صلاة بكم ستي هاجم ترتيبا صلاة ركع ركوع كي ستي وانجدم سجود كي ستي وانجدم غرتي دابي كي ستي وان كرام بيكون ربر باچس كان هوندا كغارت لك ان هم بك الحمد لله هم بك جداني تمتاو يوكين مو اني غرتي هر كان نبرسيسا جداني وانا كسي اوف جلك ابو إرّا بكم صبر بادو اوف غدي قبني تواضع علمي برچو داف تواضع غداني اوف غدي كيسني برچو دندهو قبا نمن اسلاما كيستو درغگيس اسلاما اوف غديسودان بونودان علمي رفغاچو هنقمنو علمي برچون بودت يفما ميت علمي برچون تكينيا ميت كبجانا متي غد علمي كناف هغدان دينن علمي دبلچو دندهو قمنا جچا امام الشافعي رحمه الله مال جداني ميماني لا يتعلمان ميمان لا يتعلمان ميمين لمان وانبرة جدًا سنين مال جنان المستحيي والمستكبر المستحيي ميمين جلقبا نما واقانيو نما يو وايسا إبن اللي غافتشو قانيو كسالفتو يو وهن لي إسا إبن صلاة كيست صومنا كيست حجي كيست عبادة ما كيست يو وايسا هنگلين هنگ قانيو وشيكا غافتو نما بيكون غافتو ربي القرآن كيست فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ننجد يوكهم بين تاتا ور ربي فارسا ور بيكم سكبا إسان غافت ننجد إسان الرابرت ننجد كان وجه النمني كان يهو واتكن غافت وقسمتي بيكم سمان ملي راوة وراوة جتشا كوني دغنغورا قد وبلي وانتيا كان يهون دغمتي حياني إيمان الرأي شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان لكن حياء نقرتك عنين علمي الرأي كوني دغنغور علمي الرأي واقافتشو الرأي علماء عبر غياني واقافتشو دبون الرأي عنيهون هم برباتشو سجتشا ميمين لما تا المستكبر نما of طولو نما of قدسو بيكم سمهن كمني هاقو من بينين of قدسا شيكو مقافتشو هم بربادو إني
وان صدركان إساء الراهرة تتفكات نمني وفقد سكون الليل واهم برة جتشا مال سقافا نجد يوكين شيء تكنا تفتا مال الرقافا مال بيكا قافا جده لا في سجتشا أمري وقافت شوكا كأسو قافته برمس قدا إرى أرغته إفان ربي وفي قبرو كدنده سلا شيء تجتي مال بيتي وكين شيء تجتي مال الرقافا صدركا شيء كتساني قد يبوسو صدركا وفي مؤل كاسو بيكم ساملت والعياذ بالله كربين موتو فالله سني ور علمي كبو ربي ألفوده وربي نما بونا كان نما أفقدسو قد يبوسي صدركا إسا نما وابيكو نما علمي كبو مو ألفوده أكم ربي القرآن كي ستجدو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدركا ربين ألفوده جتشا يرفع الله الذين آمنوا منكم ربين ألفوده إنن ور أمانه إسن كيسا ور أمانه ألفوده صدركا إساني والذين أوتوا العلم درجات ور أمانه كان كيسا الليمو ور علمي كنمي ور غرتي برمس عقيدة برمس ديني كيستي ور غرتي بيكم سهونغ غان ور بيكم س قد فجين عن ديني بيكن ور علماء صدركا إساني ربين أول كاسي أول فود هم فارسي كناف يولي غرتي علماء قداته الأبدياء أبوليس إسلاما علمي غرتي ربي كي تنقبرتو قباتشو دنده قبد علمي فتنة جلا اتنباتو قباتشو دنده قبد علمي جاهل أفغرتي اتندبي كنتو قباتشو دنده قبد أتيسيا أبوليتي إسلاما أكسومتي علمي أحكام غرتي تنين وان شريعان كي دركم سرتي قد بيكو دنده قبد وان غرتي ربي حلال سي قد وان حرام سرتي قد يو كان بيته ربي كي إيغتي عبادا كي أكغارتي قدت يو كان بين مو ميدما قداتو نهون دراتو أرغما ربين ور علمي دبلتو هندك إن ربنا هاتاسسو ربين علمي عملا مو ربنا هاكنو علمي كوفا كباتشو متي ور اتغرتي دلغات تججيرو ربنا هاتاسسو أنا في سن الله ربنا هامل كيسو نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما إردت واني يعني إن إرام فني وما إردت نموني نانوا مكاتي في نانوا كان جرتن سعودية كيس بالبلا جمع بودالة إسني بريسا دوا سجلتمي جهاتمي شن دوا سجل دوا جها كودا جها دي دمان كتابة كان واتساب الرد نارجتشو هندن ديتني دوا الرسني دبيا دوا سجلتمي جهاتمي شن دوا سجل دوا جها كودا جها دي دما تليفونا كنان واتساب الرد كتابوتا كنا تفسير القرآن في كتابوتا برالي أرجتشو هندن ديتن دوا سجلتمي جهاتمي شن دوا سجل دوا سجل كوني دوغونغورا كاسرت بريفامي دوغونغورا كونوتيو إسنتي ملاتته كانان أرجتشو هندن ديتن دوا سجلتمي جهاتمي شن دوا سجل دوا جها كودا جها دي دمان أرجتشو هندن ديتني واتساب الرد أكسما نموني رياضي في نانوا جدة أكس جرتن حال مجاهي أكا رمضان إن شاء الله كتاب تفسير القرآن أخبرتك أباتن أكا رمضان عمدة الأحكام أخبرتك أباتن أكا رمضان كتابة برنوت صلاة اللي أخبرتك أباتن تهودا في سن اللي تتافدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتا براكي ستة إن شاء الله وانجرو إفا وليبونا واني قدان غفلا كيسا دمكا رمضان غفلا هنكيبالينا وبولي وانتيا رمضان أخباتي توكو كفا نوافي رمضان أخباتي توكو كفا نوافي سوچوك أمنا علمي دبلتشوف إفاجوك أمنا
ربي إنه هندها ملك يسوع باتي رمضان الفاتحة كبجماعة كان اللي ربنا جاء إنه هاجو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.